yoon siniiku hin barbaadu isinis ammoo dirqama isaa wajjin jiraachuu dandeessa yoo jettan mataa korra iskarbii korra mataa korra fuudheetani masqala hidhadhee kiristaana ta'e maatii koo dhifama gaafadheen deebi'eetanii duukaan jiraadha bakka amma dhugaa rabbiin argoo mataa koo na dhukkubee jennaan bu'aan ture mataan koo akka tokko na jeeqamee jennaan dhiiseen ba'e silkiyyuu bakka kaayyuu hin beeku wallaahi billaahi isa rabbiin argu kanattiin gara kana yeroo dhufnu deebii isa inni kennees edda dhagayeera lafa kaasuu waan illee hin barbaadu hadha gabaabsuun yaala akkanumaan illee xumuramuun barbaada wanta kanarratti deemamuun illee hin barbaadu kanumaan hadhumaa kaasee bakka saatii kanarraa kaasee ga'uu isaa yoo rabbi jedhe naantiniin jedha haa ta'u malee immoo kaleessa inni deebii yeroo kennu musliimaa mana namaarraan fuudhee sirriidha mana namaa hojjetaan ture mana namaa keessaa na fuudhee nikaa dhadheetaniin fuudhee listiroon ture mana murtii keessa qaxaramee hojjetaan ture listiroo hojjetaadhuma sigmoonumarraa biyya laa deemtee jedheera gabaabsee isinitti hima ani deeme sigmoorraa miti gaattiraa keessa waggaa 5 wajjin jiraanneerra haala gosa kamiin akka dabarsine inni sabeeka anis sanaan beeka sirriidha akka jedhe inni listiroo daragaa ture ani mana namaa hojjetaan ture achirraa jijjiiramee gaattiraa galee gaattiraa saduuka galeera gaattiraa galee gibbii saabiti keessa kireeffannee utuu wajjin jiraannu inni mana murtii gaattiraa keessa hojjeta ani immoo gibbii sana keessa nama way jirti biddeena birrii 20 baldii bukoo guutuu toshaan ture achirraa immoo naa baasuu didee jennaan waliqoo liqeeffadhee mana shaayii banadhee hojjetaan ture yeroo hojjedhus biyya laan deema jedheera mucaa tokko dabaltee deemtaa jedheera ishii jedheera mucaa tokko argadhee mana shaayii sana hojjetaa waan mana shaayii sana hojjedhee waan na qunnamee dhukkubsatuun ture garan koo opereeshiniidha ulfa sana baadhee rifarii natti barraa doktorri isa teessisee waan himee mucaan akkas haala akkanaarra jira hin hojjatin hin dhiisii jennaanii qonqoo korra hin cufuu nan hojjadha yeroo sana immoo aamilee akkamiin na bukkee ture namoota akkamiin simataa ture nama dhufee nyaatu akkuma hamma akkas taarta akka jedhu namillee hadha nyaatee bori dhufuuf kastamariidhaaf isii barbaacha dhuftee anaallee akkatti naan qawashashu akkatti na arrabsu ummata biratti akkatti na qaaneessu maaliif amala isaan beeka haa ta'u jedheellee wajjin taa'aa ture hammas ammoo gaattiraanuma mana murtii keessa pirezidaantii isaana waamee jennaan dhukkubsatee jennaan wajjin dhaqee achi amala dhangaddallee yeroo ani haasa'u biroo kamiin ittiin waamame dubbee deebi'ee hin dubbadhu wardiyyaa yeroo qaxaramu eenyuun bakkee taa'ee isa qorsiise harka qabadhee deemee bakkee barandaan taa'ee jennaan qorame bo'uun barbaadu arraba isaati dubbatu yoo barbaade dubbachiisa Ibrahim mana farrazatee caatii qaama malee wardiyyummaa hin eegu abadani jennaan haati manaa isaa kunoo bakkee taa'arti fuudhaadha hin hojjeta jedhamee qaxarame achirra samandaan kun nagaa mitiin hojjedhu jennaan harka isaa qabadhee godina Jimmaa deemee bakkee barandaa taa'ee isa qorsiise aan maaliif sobaa yoo wajjin jiraannes gargara baanus nurratti miti wanti hundi waggaa 10 jechuun immoo umrii nama tokkooti waggaa 2 waggaa 3 miti kooma inti nuko nama guddaa inni isaanii sana nama guddaa ilmoo lama nu gidduu jira haa ta'u malee baruu qaba haati manaan koo kun maani jechuun qaba utuu naa yaade komiidiyaa irra baasee nan fannisu namoonni gurguddaan jira ollaa keenya na himachuu qaba nama koo ani musliimaadha gaddas gammachuu isaa wajjin dabarseera kunoo naa gaafadhaa kunoo akkas taarti naa jechuun ana beeka Ibrahim amala akkamii akka qabu sabeeka maqaa koo eddee barbaade akka balleesse sabeeka siree koo irratti qabadheera jedha bayinaafaa dubbatu gaafa sana maaliif nan addeesin maaliif nan fannisin maaliif akka nama maqaa koo xureessa waa'ee maatii irratti yeroo dhufnu immoo gonkumaan maatiin qabu jechuun danda'a sababa amantaadhaaf maatii koo waa'ee koo keessa hin galchus maatii koo ilaalchiseessa Ibraahimitti hin heerumne aayaa gabaachoon beeksabeen biyyaallee sijjammarim amantaa musliimaa qabadhee sallameen heerume sababa kana maatii hin qabu obboleessa qaba obboleettiin qaba sababa amantaa dhabeera gatii kanaatiif maatii koo hadha sataanaan illee waa'ee koo keessa galuu hin barbaachisu hadha yeroo dhufu na bukkee namni hin jiru mirga koo bitaa koo hin jiru tokkitti ana hadha hin bo'u waan akka kana nan dubbadha bakka maaliif
maatiin hadhana barbaachiseera bakka yoon siniiku hin barbaadu isinis ammoo dirqama isaa wajjin jiraachuu dandeessa yoo jettan mataa korra iskarbii korra mataa korra fuudheetani masqala hidhadhee kiristaana ta'e maatii koo dhifama gaafadheen deebi'eetanii duukan jiraadha bakka ammaarachii dhabeedhaan kana himachuun nuuf jedhan dhaggeeffadhu qoy footoosaa iskiriinshuutii gootee natti ergite naan gurbichatti ergite inni feesbuukii jalqaba akka dhadheen ji'a tokko gaafa itti ergitu moobaayila bitattee maal jettee riyaala 400 baqaxitaa akkaawuntii dhuma kootiin maqaadhaan gashite arabichi tiraansferii godhe awwaalaa dhiise karaa baankiitiin gaafa dhufu birri 5,220 ta'e maal akka kana awwaalaa miti taj hin fudhuan achuma itoo awwaalaa ta'e 13,000 dhufe jedhani esheedheen hin fudheen abbuleedheen torbee tokko taa'een gaafa naqu ay birri 5,220 irraa birriin 200 irraa bu'eera doolaara gadi bu'e jedhani laa ilaaha illallah esheedheen isiidhuma fuudheetan vaamparsii maaloo bite sittani maal kan ji'a lama ammoo birri 22 ergite 22 ergite jechuudha birri 14,000 ababbaa kootii ergi birri 12,000 ammoo birri 5,000 ijoolleedhaaf qallaba biti birri 3,000 immoo intala tokko jirti isiidhaa ergi kennifet ishii birri 2,000 hafe immoo maxxabaabaqaa godhadhu waan barbaaddeen ittiin bibbitadhu naan jedhame ishii birriin 2,000 suni naa ergame fataattiin jedhame birri 2,000 naa eeyyamame gaafa guyyaa 3 ittiin arrafameen birri 2,000 ittiin godhasameen ittiin torbee fayyaattiin arrafame na keessaa ay maaltu harkaa fuudhee na nyaachiseedheen sittani maan aan birriidha iddoon qabu sittani maan dhiirri birriidhaaf gaggabamti aan gaggaba birrii ammas hin qabuan dhaggeeffadhu yoo nama qabaatte birrii qabda yoo nama hin qabaanne birrii hin qabdu gaafii achiin kan ji'a sadaffaa irratti haasaannaan haasaamu si nafee hojiin oola jedhama maaloodha jedhama akka wilii walii galee tiiktookii akkam fayyadame feesbuukii akkam banne ishii marahaba iimoo qofa fayyadame ishii isa ijoolleen asii deemtee waayifaan hidhamuu fi isii kootiiti uffata mindaasiitiin bitatte dhaggeeffadhu waayifaa siin hidhate qaallittiin haaluma si argite indagana riyaala 115 birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birri 3,500 waggaadhaan itti jeejaan itti naqatti gaafa ji'a 3 guutu yaa musliimaa atoo naanaasaa hin jirtu maal sii godhaa dawwaluu qofa itti naqattee yoo naa dawwalte ishii ani immoo asii kaardi birrii 50 guutee assalaamu alaikum jedhe si dubbisee dhiise rakkoo maalii qabaa birricha yoo akkaawuntii gara kaattee rakkoo maalii qabannaan mataadhaan dhaabadhu naan jette akkana ish amma guyyaa tokko immoo nanaasofsiisinii suuqiin oole nagaan naa buleette galgala sa'aatii 4 irratti isheedheen likki sa'aatii 7 shakkeen musliimaa tasfaayee jedhee miiseejii gaafa feesbuuk irra barreessu tarakkee ol beekaa namicha laayikii poostii jala deemee uffee lubbuu koo ishoo qaalii koo ishoo lubbuu koo jedha isa qof achumaan isa gadi buufadheen maqaa isaatiin muwaastaa jedheen barreessee suuraa isaa irratti dheen gadi buuseen feesbuukii tokko jalatti 10 ol banuu dandeessa. maalan jedhaan barreeffamaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jedheen barreesseef isiidha.
Isa seetee gaayaa barreessuu ariifattee Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lubbuu qaalii koo akkamii wayyoo jirtaa nagaadhaa nama biraa seetaniim jette. Achumaan jismii keessaa nacite. Footoo walii jenneen biraa deebi'e. Esiinoo deemtee erga gaafa jeessadan sanaatii takkaa hin dawwaltu anatu iimachas falamee qanan dawwala. Biiziidha akkana jinniidha jedhama. Achumaan yaadoo koo birrii kee akkaawuntii irra walitti qabadhu hin nyaatamiin hin shawwadamiin jedheeta jechuudha. Ittuman eeguu isiinii waggaa tokkoof ji'a torbaatti ana dhokatanii fiiganii Addis Ababaa. Koi utuu Addis Ababaa sana utuu gara Finfinneen dhufin koi waasi gaafa jechuun kan kayitiin isin irratti wal dhabdanii dhokannaa fide jechuun wal dhabnee irratti jettu sun maalidha isiidhaan? Kan isin aanaan wal dhabdee moo? Irratti jalqabee fakkeenyaaf suuraas hidhattee fara kana jetteetta jechuun natti aan hin beeku. Waan tokko wanti nu irratti wal dhabnee hin jiru. Ishi. Maa inni koi Mubaarik dawwalaa jira Mubaarik. Mubeen dawwalaara. Hayya irraa